amma rakkoo nageenya naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru kanaaf furmaanni maalidha? Akkasumas gumaachi kaafaa maalidha kana keessatti nagaan akka buufu waan jedhu qaba galatoon. Ishi nan deebisa sana dubbiin mootummaan tarkaanfiin fudhadha kan jedhu kan nu rakkisee jechuudha. Amma nuti waggaa lama jiru waggaa afurii qabnee mootummaa kanaa hamma dandeenyetti gorsuu yaalleerraa kanaatti deebisuu yaalleerraa mari'achuu yaalleerraa karaan sin deemtanii nun baasu sin hin baasu jennee himaa turre karaa mootummaan nun deemaa jiru karaadhuma adaawiin irra deemaa turedha jidduutti gaangoo walloon haarfu malee ijaa kana amma dura kan goone nuti maa inni rakkoo biyya kanaa kan nuti gochuu dandeenyu isa waliigaltee biyyaa jedhu sana dura dhufuutu irra jira filannaa fuuldura kana gochuutu irra jira inni mootummaa kana wajjin gara qabxii jaha gubbaatti waliigalleettu doosaan jiranitti polotikaa paartonni hundi teenyee ajandaa jaha gubbaatti waliigalle. Inni tokko inni guddaan filannaa fuuldura kan ta'u irra jiru filannaan kun waliigaltee biyyaa gubbaatti hundaa'e wanti lafa jijjiiramu jiru kun jijjiiramee garaa tokkoon gara filannaatti deemuu baannaan rakkoo fidesa jedhu itti himne sana booddee immoo akka heera biyya kanaafaa akka dubbii federaalizimii kaafaa akka seenaa biyya kanaafaa filannaa booddeetti deemnee keenyee mootummaan ukkaamseetti irraa barate. Lammaffaa immoo iddoota waajjira mootummaas muummicha ministeeraa haa ta'u Adaamaatti haa ta'u Bushooftuutti haa ta'u yeroo tokko amma Arbaa Mincichuutti itti fagaateetti deemaa Finfinnee duwwaa miti iddoo qooda fudhanne hundaatti karaan deemamaa jiru kun siniin baasu seetuu mootummaatti haa ta'u hin dandeenye. Dhuma gubbaattis innaa wanti waaqni fidee koronaan kun dhufeennaa rakkoo fidu rakkoon suni akka rakkoo sanaan dheerachuun danda'a filannaan garuu kophaa keessan hin godhiinaa kophaa keessan hin murteessinaa waliigaltee dhaabbota biyyaa kanaa ala kophaa keessan hoggootanii rakkoo dhufaa jenna didaniitti deeman rakkoon nuti jenne immoo dhufu maaliif humna qabna jedhanii warri waatiin fudhannoo jedhan eessatti deemanii lolatti deeman lola kan ammoo dhaabaa jenna hin didan deemanii waggaa lama booddee sabni miiliyoonii tokko erga dhume booddee Mangistuu Hayilamaariyaam inni titiisayyuu ajjeefne jedhe nama jenereeshinii tokko erga fixee booddee titiisayyuu ajjeefne jedhe isaan kun erga sabni miiliyoonii tokko dhume booddee immoo waliigaltee gooneedhaan nuti maal jennee waliigaltee keessanii weelkaamiiti baga gootanii bayeessadha garuu waliigalteen kun biyya hundaa hammatu jedhe amma gamaanii Oromiyaan qe'ee keenya jechuus ni mala lakki warra shiftaatu maal gochaa jira lakki maal warra akkasii gubbaatti tarkaanfii fudhannaa lakki warra maal jedhutti deeman lolatti fufnaa jedhan akkuma ibsa keenya gubbaatti immoo agarsiifnetti bishaan qurxummii akka turti qabuudhaa fi bishaan gogsuun nurra jira jedhan. Ijaa kana maanii tarkaanfii inni fudhachaa jiru eenyu gubbaatti fudhata attamitti fudhata inni jedhu rakkoo guddaa. Isuma erga sabni miiliyoonii tokko ol Tigraayis ala Itoophiyaa maraa dhume booddee waliigalteetti deemtanii Keenyaa dhaqxanii Afrikaa kibbaa dhaqxanii itti deemtanii Oromiyaadhaafis godhaa. Sabni Oromiyaa nagaa argatu. Warra silaa rakkoo tokko tokkoon bosona galee wajjinis waliigalteen haa uumamu jennee naa gaafannu lakkisaan kun maalidha jedhanii isa ta'uu isa hin taanes dubbatu. Kan hunda jaalama yeroo tokko tokko anaan aarsu warra wayyaaneen uumee jedhanii fa'i dubbatu. Dadhabaa isaa dubbaan isaa ta'u aboo bari wayyaanee dura tibballa fi fuuldura dhaaba dhaabbateedha. Gara waggaa 49
sagati sagali gara waggaa 50 erga qabsoon Oromoo ka'ee gaabbii guddaa kaasee biyya kana keessatti qooda fudhachuu jalqabe gara waggaa 50. Hiwaat dura kan dhaaba dhalatee hiwaattu jaarii jedhanii taphataale taphatu. Rakkoon keenya kana laachuu eenyu irratti tarkaanfii fudhatu? Ilaalnaa tarkaanfii fudhatu immoo gabaa rukutamaa jira. Qotee bulaan dachiin isaa rukutamaa jira. Midhaan isaatu rukutamaa jira. Manni isaa gubachaa jira. Qe'een isaa manca'aa jira. Beelaa jira. Buqqaa jira. Eenyu fudhatti shanee warra silaa qawweedhaan lolaa jiran bari isaan ammayyuu jiru. Ammarra kudur waan ta'aa jiru. Karaa cobii karaa gindabarat waan ta'aa jiru. Karaa walanciitii karaa maalii kan ta'aa jiru. Karaa shawaa kaabaa kana waan ta'aa jiru. Ilaalaa jiru. Lafoo irraa darbee diroonii fi jeetti ga'eera qabsoon kun. Lolli kun jechuudha. Innaa gamma gabaa gubanii, mana amantaa gubanii, qe'ee baadiyyaa qotee bulaa keenyaa gubanii, maal gubanii eenyu gubbaatti tarkaanfii fudhatu. Innaa yeroo tokko bari sirna maal jedhu gaachana sirna hiriitu saba gubbaatti jaaru. Yeroo tokko immoo waan amma dhoksaan hin jiru isuma ibsa keenya gubbaatti dubbanni sana counter insurgency jedhamee warri humni mootummaa bitamee mootummaan maqaa shaneetiin bobbaasee dhagaa jirtu isinis jiru. Miseensi paarlamaa biyya kana bar paarlamaa keessa taa'ee kana dubbataa jira. Warra abbaa gadaa walanciititti fixee warra akkasiitti jedhee dubbachaa jira. As bosota kana deemaa miti bar namni kuni kaardii bilisiqinnaatiin nama filamee paarlamaa Itoophiyaa jiru. Ammayyuu jiru jechuu kooti. Mootummaadhaan eegamee jira. Kana dubbataa jira. Eenyu gubbaa gaagara tarkaanfii isaan jedhan kuni tarkaanfiin sabni na wajjin dhaabbachuu baannaan na geeddaruu baannaan maal gochuu baannaan sabni kuni rakkoo isaatii jedhee beela'ee eegotee natti galuu danda'a. Isa jiru istiraatiijii akkasii qabaniitu baasu kana bira immoo darbee gara fuulduraatti seenaa biyya saba kanaattis rakkoo guddaa kan fidu. Warra hidhataa amaaraa immoo galchaa jiru. Oromiyaan hidhataa amaaraa fudhaalee uuu dadhabeetu. Hidhataan amaaraa rooroo guduruu eessa shawaa kabaaba eessa galee maal godhee kan nama fitaa jiru. Akkatti isaan fitaa jiru asuma kittu dubbachuun nama gaddisiisa. 21st century keessa. Jaarraa 21ffaa keessa namni morma namaa muree maal godhee diliitee irratti sirba. Qaama nama jiraa gubee maal godhee irratti sirba. Kana mootummaan bari dhoksaa miti. Rakkoon keenya akkasii kanaaf tarkaanfii mootummaa jedhu kuni tarkaanfii rakkoo qabudha. Ijaa kana mootummaan kuni ishuma gaaratti warra kaabaa wajjin waliigaltee godhe kana hidhataa iddoo kanaafis gara kana humna Oromoo keessaa bahee dimookiraasiidha. Waggaa 50 ta'uu qabsaa ture. Ammas isa warra boorra jiru qabsoo keenyatti aangootti baase. Waggaa 4 fuuldura. Dhiiga qeerroo Oromootu aangootti baase. Kana raaffatanii gara hin taanetti dhiibuun akka hin taanetti dhiibuun isaaniifis nuufis saba biyya kanaas nagaa biyya kanaas fiduu hin danda'u. Tarkaanfiin jedhan kuni tarkaanfii saba ittiin miidhuu dhiibuu hoo barbaade harkaa kennatu malee nagaa argachuun irra hin jiru. Nuu bitamu malee isa jedhutti ijaa deemanii keessa ergaa himuudhaafis barsiisuudhaafis oo dhaga'anii gurra qabatanii jechuudha. Yeroo tokko yeroo ayyaanee na rakkannaani jarri kun afaan malee gurra qabanii jedheen ture. Isaan warri isaan kunis gurra qabaachuutu irra jira. Rakkoo sabaa, dhimmaan sabaa, sabni bo'aa jira, iyyaa jira, dirmadhaan jechaa jira. Kana beekuutu irra jira. Tarkaanfii isaanii rakkoo guddaa qaba. Wanti wal laaqee, wanti wal make baay'eetu jira. Isaanis beeku, addunyaanis beekaa, nutis beeknaa jechuudha. Egaa inni kan warra amaaraa isaanuu bari viidiyoodhaan agarsiifachaa jiru. Kun akkas goonee akkasitti qallee akkasitti maal goonee akkasitti awwaallee akkasitti maal taanee jedhanii dhoksaa miti sagaleedhaan kan waraabame isa nuti miseensa qabna
warra Guduruus haa ta'u, Wallaggaa Lixaas haa ta'u, Bosatis haa ta'u, Shawaa Kaabaas Eessas haa ta'u, waan jiru hundaa Oromiyaa maratti miseensa qaba. Walloodhaa qabne miseensa qaba. Waan ta'aa jiru manutti, waan ta'aa jiru argachaa jiru. Isaan irra darbee immoo isaan humtuu warra akkas godha waraabanii karaa tokko tokko qabsoo Amaaraatii, Abiyyoota Amaaraatii maal jedhanii addunyaa gubbaa qashii walitti qabanii Ameerikaatti Awurooppaatti bari ifa daba. Kan isaan dubbachaa jiranii kan miidiyaadhaan maal ta'anii dabarsanii ifan. Qabsoo akkasii keessa jira wal gargaarraa daboo baay'eedha. Kanaaf isaanis saba Amaaraatiifis dubbiin kun egeree keenya biyya kanaafis egeree keenyaafis rakkoo fida. Isinis kanaaf jennee tuntinii kana ragaa viidiyoo caala maaltu jira. Inni ragaan bari iddoo hundaa jira. Iddoo tokko miti. Ragaan biyya kanatti beektaa? Ragaa nama sadiitu nama du'a namatti farachiisa. Ragaa nama sadii. Abalu ajjeese abalu kana godheenaan jechuu goota. Kun immoo miiliyoonii meeqatu ragaa ba'a? Miiliyoonii meeqatu argaa jira ragaa ba'a? Waan dhoksaa miti jechuudha. Maal sin kan yaaddanii akkuma jarri kun afaan warri yaadeen duris warri achi dhufanis warra ammaa kun dhaga'uu didan malee afaan malee gurraan qaban jennee sanyii dubbachaa ture. Kan deddeebineetti maa jiru lolaanii, qawweedhaanii, ukkaamsuudhaanii Haile Sillaaseen yaadetu. Haile Sillaaseen wayyaanee tokkoffaa sayyidu sana aeroplaanii edanidha. Yemanii fidee tonnaa sana ukkaamse. Aeroplaanii ni ukkaamsuu yaaleera. Qabsoo saba Baalee aeroplaanii Haile Sillaaseen rukuteera. Qabsoo saba Boojabeennaa sana rukuteera. Haile Sillaaseen humnaan hin dandeenye. Namni waaqatu na filate. Sana booddee dargiin maal meeshaa Raashiyaan qabdu hunda Eertiraa gubbaatti, Tigraay gubbaatti, Oromiyaa iddoo tokko tokkotti hamma humna danda'u yaaletu. Waggaa 11. Beekaa generatiinis uummatte hundas fixeettu. Hamma warra hafne immoo manaatti nu naqeettu. Uumaan wanti hin argate maal gubbaatti inni Mangistuullee ofiisaatti colleedha. Zimbaaweetti baqate warra isa wajjin turanii Qaallittiitti maalitti nuti booda iddoo ture anumtu algaa fi saadessaa waggaa tokko fayyisee. Achitti waggaa 20 kennamaa ture. Waan hojjetan sana jechuudha. Sigaarri kan humna sana. Ammas immoo waan tokko tokko deddeebitee gootee fi different resultiin hin dhufu. Waan talaa wanti kan biraan deddeebi'ee godhamedha. Ijaa kana qawween siyaasa biyya rakkoon biyya kana siyaasadha. Deddeebinee jennedha siyaasadha. Filannaatti hin deemina didanii deeman. Lolatti hin deemina didanii deeman. Gaafa sabni miiliyoonii tokko immoo dhufu isumayyuu immoo innumti carraan saba Tigree maal ga'eyyuu immoo xabala jedhan kanallee haa ta'u maal ta'u Oromoon ga'een jedhan. Akka akkasii beekaas akka dibanii isaan kun shiftaadha isaan kun maalidha wayyaaneetu bobbaase gaafa wayyaaneen badde isaanis hin badu gaafa wayyaaneen harka kennate isaanis harka kennatu jedhanii gara sanatti deeman. Nuti qawwee miti hiikna rakkoon biyya kanaa siyaasadha hiikna isa jedhu sana itti maa turre amma filannaa koronaan innaa dabarsu sana lakki kophaa keessan dabarsinna jennee akka madirakitti peejii torba galchii torba itti kennineetu. Muummicha ministeeraatti waajjiraatti galchine boordii filannootti galchine maal tokko lama sadi hiikoon biyya kanaa walii galtee dhugaa marii dhugaa barbaachisa. Kanaaf immoo biyya faranjiis wajjin deemneerra Adaamaas Arbaa Mincis Finfinnees Bishooftuus iddoon hin taane waggaa arfan darbe kana achuma deebiin hin ta'e. Wal dubbii wallaalaa otoo hin taane dubbii interestii fedhii siyaasaati. Aangoo sana galma milik sanatti hinduna malee hiruus hin barbaadnu kennuus hin barbaadnudha malee hiikoonsa keenyedha tokko lama jennee saba Oromootiifis mootummaa kanaafis beekaa Oromootiifis saba biyya kanaatiifis lafa keenyedha. Marii barbaachisaa rakkoo siyaasaati. Mariin kun immoo hunda hammatu of duwwaa miti duwwaan jennu hunda hammatu. Hundi waliigaltee kanatti deemu malee rakkoodha.
Rakkoon sana immoo akkuma yeroo filannaas yeroo maaliis lafa kaa'aa turre yaada qabnu yaada maaliidhaan ibsa sennaa baafnu daan talaas katabnu boordii filannoo haa ta'u muummicha ministeeraa haa ta'u sabaayi mabtii haa ta'u hundatti rakkoon jiru taa'ee sabni biyya kanaa hunda caalaa humni siyaasaa ijaaramee jiru biyya kana keessa taa'ee akkuma Deebuun Afrikaas akkuma maalitti waliigalteen godhamee biyya kana ceesise. Waliigaltee waloodha. Waliigaltee hunda hammate. Isa jirutti lafa kaa'aa ture isumas lafa keenya karaa yaada keenya rakkoon qabnu tokko lama sadii jennee kaa'aa ture ammas tokko lama sadii jennee kaa'aa jirra. Amma kana gubbaatti mootummaan kun maal gochuu ture jira, sabni Oromoo maal gochuu ture jira, humni Oromoo gubbaatti ijaaran maal gochuu ture jira, sabni nuti biyya kanaa fi warri siyaasatti biyya kanatti ijaaramanii maal gochuu ture jiru lafa keenya irraa waan caqee irraa jechuudha. Kan biraan tokko immoo amma uummanni Oromoof baraaruudhaa fi qabsoo tufuu qaba kan jettan jira. Paartileen tokko qabsoo hidhannoottis kan waamicha dabarsan jiru keessan akkamidha yaadi keessan? Nuti dubbii hidhannaa gubbaatti deddeebinee himneera mootummaa fi mootummaa jala deeman rachaan jedhanii nu kasisu malee. Nuti paartii nagaadhaan karaa seeraa boordii filannootti eeyyama fudhannee sochoonu. Siyaasa immoo beekna. Siyaasni biyya kanaa rakkoon isaa maayilni humnaan himna jedhennaa mootummaan deemu inni xinnoo fooyyee qabaa humna qabaa maalan godha jedhee nagaadhaanii hiikoon gaafa dhabame karaan nagaa gaafa cufame gara danda'etti deemu. Rakkicha isaan jedhame. Namni bosonatti deemu bosona barbaadee miti bosonuu kan ta'u bosonuu wajjin kan jiraatu rakkateeti jechuudha. Biyya kanaa rakkoo siyaasaa amma hin qabnetti nutis jennu nutis bosona dhaabnu dhiifnu rakkoon sun ni qabu. Waan isaan qaban bari ijoolleen nama sitti dhiisanii nu biraa deeman baay'eedha. Karaan kun hin baasu jedhanii waliin deeman baay'eedha. Gujiidhaa qabee amma damdoolotti jiru kan nu bira turan. Kunoo dhoksaa bidee maayinni karaan mootummaan karaa nagaa coofeetu hinidha hirreebaa. Kana dhiisiitii kanaaf jenna barnoota. Isa mootummaan immoo isa bosona galee dhiisiitii nuunuu dhiibaa jira. Karaa nagaa cufachaa jira. Filannaa jedhee tiyaatirii saba biyya kanatti taphachaa gubbaatti taphachaa jira. Rakkichi kanadha jechuudha. Rakkoonni mootummaan dirree siyaasaa bal'isuu dadhabuudhaan, dirree siyaasaa cufuudhaan, saba kan taanetti asiifatti oofuudhaan, mormituu hidhee reebee tapha keessaa baasuudhaan. Amma iyyuu miseensonni keenya mana dhaabaa jiru. Hoo gara Arsii dhaqxee mana dhaa jiru. Wallaggaa dhaqxee mana dhaa jiru. Hamma akkalaa ikoo bitee numa keessaa jechuudha. Ijaa kanaaf waan ilaa bosonatti nama dhiibuudhaa fi poolisii mootummaatu rakkoo qaba. Inni tokko dadhabee galees inni kaan garaan gaafa reebamee dadhabee gara sanatti deema. Ijaa kanaa hamma biyyi kuni mootummaan biyya kanaa nagaa fidutti nutis himnu nutis maal taanu inni garaa kutatee nu keessaas deebi'oo deeme rakkoon sun hin hiikamu. Achidha rakkichi jechuudha. Poolisii mootummaa dirree siyaasaa bal'isuu dadhabuudhaan fedhii dhabuudhaan ishii warri faranjii zeeroo saamgee biyyaanga wayin hunda dhabaa wayin hunda walitti ukkaamseen qabadha jedhanii itti deemuudhaan qabsoodhuma nuti immoo hamma dandeenyetti gumaacha goonee asiin geenye warri nuti gumaacha sanaan asiin geenye deebi'aniitu gara wanti itti deemuna amma rakkichi isadha. Poolisiin mootummaa hamma jijjiirametti koongireesiin jedhus dhiisus gargaarus dhiisus namni bosona galu nama qabsoo Oromoo fudhatte jeneraal Waaqoo guutuutii ka'ee
وتوات نللي عن اللي نللي الناس أنا وقع جات ما كبي كابسون ورمو ما شافوا لما كبي جرال ما بوجو توفا كبي جارب ما كدافعتي كبي جرال تادسي بروفاي كبي هم ندي كم دافعي تما مالك تكتبوا أما سيجي لا ترى كان متدين مالي في كابين الدين naga ngafatun ati sirajuru motumani malif namni bosonatti figa malif namni bosono jinjirachu barbada oto magala keessa akka motuma kanatti bareede uffatee wanta jiraachuu danda'u jechuudha qabeenya horatee jiraachuu danda'u rakkoon achi naachu 4 kiiloo rakkoon isa rakkatee bosona galee miti nuti akkasitti ilaalaa jechuudha ofii keenya garuu karaa kun as gubbaatti sargee karaa nagaa karaa seeraa Suhadirra isaba warra bosona jirus warra eessa jirus walii galtee biyyaatti gala araara buusa walitti dubbadha diriirii keessa seenaa kana 21st century keessatti biyya wanti ta'e keessatti maal ta'e keessatti rakkoon kan hiikamu akkasitti American bar Afghanistan wajjin wadubbatte Afghanistan wajjin mootummaan hundi keenya iyyuu bari TPLF wajjin dubbatanii jedhu TPLF caaranii lani mootummaa kana sadu Dabub Sudan nagee bar mootummaan hundi keenya iyyuu araarsituu ta'ee hojjechaa ture Somaalee nagee araarsituu haala yaa kana karaa sanadha nuti amma beeknutti amma siyaasni hubannutti rakkoon dirree siyaasaa mootummaan cufee dhibbisee sirni demokrasii akka biyya kanatti dhalatee hin dagaanne gochuudhaan rakkoo dhufedha jechuudha. Wanti dabalta dabalan gaaffii qabna. Itti dabaltu yaa wanti dabalu jira. Galatooma gaaffii warra biyoo irraa ka'ee fi jalqaba irratti tarkaanfii mootummaan fudhataatiin jiru tarkaanfii namoota nagaatii fi warra hidhattoota kan addaan hin baasin ta'uu isaati rakkoo guddaa kan uumaatiin hin jiru. Tarkaanfii fudhatamaa jiru akkuma Profeesar kaasanitti namoota nagaa bakka amantiititti gabayaatti dirooniidhaa fi roobbilaa waraanaa itti bobbaasuudhaan tarkaanfii fudhatamaa jiru uummata nagaa fixaa jira akka jedhu gaaffiin guddaani. Kanaan wajji wal qabateetiin humnoonni naannoo Amaaraa Oromiyaa keessa seenanii socho'aa jiru waan jedhuu fi ragaan garagaraa ni jira. Ragaan viidiyoo fi sagaleedhaa akkuma jirutti ta'ee dhaabbanni namoomaa Itoophiyaa mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseetiin jedheenis dhimma kana ifatti kaayetiin jira. Humni faannoodha. Humni faannoo Oromiyaa keessatti ijaarame humni faannoo naannoo Amaaraatirraa daangaa ce'eetiin dhufu humnoonni naannoo Amaaraa hidhataniitiin as dhufan uummata irratti miidhaa geessaa jiranii kan jedhu ifatti ragaa ofii walii qabateetiin ibsee jira. Kan biraa qaamoleen mootummaatis sadarkaa aanatitti warri jiran humnoonni naannoo Amaaraa daangaa ce'anii dhufanii ummata buqqaasanii jiru ummata nagaa fixanii jiru aanaa kiramu fakkeenyaaf aanaa kiramu ummanni guutuun buqqee gara aanaa giddaa ayyaanaatti akka baqateetiin jiru aanichi ifatti ibseetiin jira. Kana jechuun ragaan qabatamaa miidhaa ummata irra gahaa jiruuf ragaan qabatamaa ni jira. Humnoonni naannoo Amaaraatis daangaa ce'aniitiin dhufuu isaanii ragaan qabatamaa ni jira. San bira darbee mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan naannoo Amaaraa humna shanee balleessinaa kan jedhu waliigaltee ifa miidiyaatti ibsamee waliigalanii jiru. Qabatamaan immoo tarkaanfiin irratti fudhatamaa jiru uummata nagaa ta'uun isaa humnoonni naannoo Amaaraa Oromiyaa keessa seenanii akka socho'aa jiran ifatti kan beekamuudha. Kan biraa uummata Oromootiif ergaan darbaa jiru ergaa akka malee hamaadha. Uummanni Oromoo mootummaa badhaadhinaa mootummaa bilisiginnaa kana yoo hin deeggarre taate yoo cinaa hin dhaabbanne taate qe'ee isaarratti wabii nagaa argachuu hin danda'u. Yoo nu deeggartan malee wabii nagaa argachuu hin dandeettan
ergaa jedhutu dabraatiin hin jira qabatamaan ka ummanni hubataa jiru waan kanadha jechuudha kaachirraa hafee ummanni keenya qabsoo nagaa akka itti cimsuudha ergaan dabarsaatiin hin jiru qabsoo waraanaa osoo hin ta'in warri wal waraanus gara teessoo barcuma marii barcumaatti akka dhufuudha waamichi dhiyeessaatiin hin jirru waamichi nuti dhiyeessaa jirru har'allee borullee qabsoo karaa nagaa finiinsuu akka qabu cunqursaa irra gahaa jiru akka qolachuu qabu qeesaa fi naannoo isaa Oromiyaa akka tiksu waamicha dhiyeessaatiin hin jirra kanuma. Rakkoon biyya kanaa hundi isaanii jedhaniiru isa sirriitti fudhachuudhaan siyaasa biyya kanaa namoonni biyya kanaas addunyaanis siyaasa warra kaabaatiif ennaa jilbeeffatanii siyaasa warra kibbaa tokko uummatatu uumame sabatu achi keessa jira sabni kun dhuguma akka sabaatti uumamanii mirga qabu mirga diinagdee qabu mirga siyaasaa qabu mirga namoomaa qabu jedhanii ofitti fudhachuu dadhabu siyaasni tokko mental settlement akkatti sammuu isaanii ijaaran namoonni uummanni Oromoo yaada kana mormee mo'ate siyaasni kibbaa siyaasa kaabaa mo'uu danda'a yoo mo'ullee dadhabe walgituu danda'a akka ani uumame beekuu qabdu jedhee uummanni Oromoo ijoollee isaa itti gabbaree mirga isaa sirriitti kabachiisuudhaaf manaa ba'ee jira jechuudha. Mirga isaa kabachiisuudhaaf manaa ba'ee jira jechuudha. Kana tuffachuudha inni guddaa balaa biyya kana. Isa keessaa maal jedhan seeta? Yoo waraana TPLF fidhee waraanni Oromiyaa keessa jiru garbuudha. የቲፒኤልኤፍ ጉዳይን ከጨረስን የደቡቡ ወይም የኦሮሚያው ገብስ ነው ቱፊ ሐመነቀቡ ኡመተ ከናቲፍ ቀቡ አካ ሰርናት አካ ቢሮክራሲት አካ ሂዳማ ሲያሰ ብያ ከናት ሄራርኪ ባሰኔ ፊሩ ብያ ከናት ሰደርካ ባሰኔ ፊሩ ani sadarkaa tokkoffaatti biyya kanatti dhaladhe ani sadarkaa tokkoffaarra jiraachuun qaba ani sadarkaa tokkoffaarratti kunuunfamuu qaba ani sadarkaa tokkoffaarratti addunyaarratti beekamuu qaba isheen kaan ana jalatti masaraa mootummaan kun akka ani hundeessetti akkaataa aadaa kootti akkaataa amantaa kootti akkaataa afaan kootti socho'uu qaba han jedhu irraa ka'anii ijoolleen maqaa Oromootiin masaraa kiiloo 4 galanis aqanii isaanuma jala galanii miira siyaasaa sana jala galanii miira siyaasaa sana galaniitu lakki waraana kaabaa dadhabneerra mo'amneerra waraanaan xumuruu hin dandeenyu kana caalaa nus baduu dandeenya isaan kaanis baduu danda'a wal balleessuun waliin teenyee araaramnaa jedhanii hiikan laboratory ta'eeraj laboratory maaliif waraanaan rakkoo hiikuun akka hin danda'amne rakkoo waraanaan hiikuun akka hin danda'amne eegga kaabaatti mirkaneessanii rakkoodhuma wal fakkaatu kana waraana kibbatti hiika jechuun maa jechuudha yoonni tuffii ammas hin jennu kanadha waan ta'eef rakkoon kun kanaaf nuun akkaataa formaata warra kaabaatiif kennite formaata warra kibbaatiif Oromoo dabalate, Sumala dabalate, Afar dabalate, Kaaba kibba keessa waraana jiru hunda gattaa'ee ilaali. Walumaa galatti immoo waraana biyya kana keessatti gaggeeffamu waaraan han'atti fixxu yookaan eenyuyyuu hin fixxu. Waraanaan otoo hin ta'in tasgabboomnee marii biyyoolessaa keessatti hirmaachuu. Kaabaa'oo maal gootan yan jettanii kaabaa'oon har'a qofa otoo hin ta'in 98 qabe 98 qabe akkaataa siyaasni biyya kanaa itti hiikamu
akkaataa biyyi kun itti ijaaramu akkaataa nageenyi biyya kana keessatti dhufuu danda'u qabxii 17 kan qabatu shelfii Prime Ministerii namsiisaan Amaaruu Mallas irra jira jechuudha. Har'a Dr. Abiyyis taa'anii ilaalaa jiru qaqqaamachaa jiru jechuudha. Otoo shelfii sana ilaalaniiru ta'ee rakkoon kun hin dhufuudha. Sinis dhaqaa ilaalaman mee maaltu ajjira? Kaafaa'oon maal hojjete? Maal gumaache biyya kana jedha. Gama biraatiin haga yoona waggaa 20 diimokiraasii biyya kana fayyisa. Nageenya biyya kana fayyisa jedhee hamma hidhamut, hamma dararamut, hamma qeenduu qullaa ta'ut, hanga ijoolleen abbaa dhabdutti, hamma haati ijoollee dhabdutti, hamma ijoolleen abbaa haadha dhabdutti. Du'ee mo'ateera jechuudha. Ajjeesee mo'eetoo hin ta'in Kaafaa'oon siyaasa biyya kanaa du'ee hidhamee dhiitamee dararamee biyya buqqa'ee biyya ba'ee godaanetu siyaasa biyya kanaa mo'ee jechuudha. Kanaaf isa kana godha. Qabsoo isa kam gaggeessitu qabsoon karaa lamaanuun mirga koo nan falma dheede nu miti Kaafaa'oo miti kanaan lafa kaa'e. Chaartara addunyaa ilaaluun dirqama keessatti jechuudha. Dirqama mootummaatis warra gaazexeessotaatis aktivistoota hundaati. Qabsoo karaa waraanaaf qabsoo karaa nagaati. Kun immoo amala mootummaa irratti hundaa'a. Amalli mootummaa yoo abbaa hirree ta'e qabsoo karaa waraanaatu itti fufa. Amalli mootummaa dimokiraatawaa ta'e qabsoo karaa nagaatu itti fufa. Ati karaa nuun qabsoo karaa nagaa akkaataa dhaabaa karaa nagaa taaneen geggeessaa jirra. Ibsi keenyas kana ibsaa jira. Qabsoo karaa waraanaa nan gaggeessa kan jedhu iskiriptoon qawweemuu yeroo booda malee hin danda'u jechuudha mirga isaaniiti. Waraana kana akkas goota kana baata kana dhiistaman hamma jarreen lamaan dhaabatanii waliin ilaallet hamma akkaataa waraanni itti lafa taa'u saampilii kaabatti hojjetan kibbatti hin finnetti waraanni itti fufuun dirqama Kaafaa'oos miti jibbinsaaf jaalala Kaafaa'oo miti jechuudha. Kaafaa'oon garuu rakkoon biyya kana keessatti uumame hunda keenya otoo hin galaafatin hunda keenya karra tokko qosoqosee otoo hin galiin inni boru nafa jedhallee sammuu isaatiin of himachuu guilty consciousness yookaanis immoo waan yakka dura hojjetan taa'anii ittiin of himatanii of irratti murtee kennu keessa osoo hin galiin teenyee biyya gaarii qabnaa, uummata gaarii qabnaa, qabeenya gaarii qabnaa, qilleensa gaarii qabnaa. Teenyee mari'annee aangoo waliin nanqatu, qabeenyi waliin nanqatu, wal tuffachuu achi dhaabnee hunduu wal qixannee teessoo tokko irra teenyee marii biyyoolessaa haa goonu hin jiru. እሺ ገለቶማ ባይ ገጋውስተን ካሳ ጋፊ ለማን ተከን ቀባ ፋኖ ፈታ አማሪፋትን ካሳ እንዱራ በተለይም ሰሞኑ በዚህ በምስራቅ ወለጋ ክረሙና ግዳያና ወረዳዎች ውስጥ ሲደረግ ለነበረው አለመረጋጋት በትላንትናው ዕለት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን መግለጫ አውጥቶ ነበር። በዚህም ሶስት ተዋናዮች አሉ በዛ አለመረጋጋት ውስጥ አንደኛው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ነው፣ ሁለተኛ የአማራ ታጣቂ ናቸው፣ ሶስተኛ ደግሞ የመንግስት ታጣቂዎች ራሳቸው ናቸው በሚል አንስቶ እነዚህ ሶስቱ ታጣቂዎች በእርስ በራሳቸውና በተናጠል በሚያደርጉት ያልተረጋጋ ሁኔታ ህብረተሰቡን ለቀውስ ዳርገዋል የሚል መግለጫ አውጥቶ ነበር የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን። እናንተ ስለዚህ ምን ትላላችሁ? በተለይም ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በዚህ ውስጥ ያለው ሚና ምንድነው የሚለውን ኦፌኮ እንዴት ያያል የሚለውን ቢያነሱልን ጥሩ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ መንግስት በኦሮሚያ ውስጥ ያለውን አለመረጋጋት በሰላማዊ መንገድ እንዳልፈታ የሚያደርገኝ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በተቀናጀ ወይ ደግሞ ማዕከል ያለው አይደለም በሚል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቅርቡ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፊት ማንሳታቸው ይታወሳልና እንዴት ይፈታል? እንዴት ነው ወደ ውይይት መከድ የሚችለው? በምን አይነት መፍትሄ ነው ይላል ኦፌኮ የሚለውንም ከዚህ ጋር አያይዞ ቢያነሱልን ጥሩ ነው። በመጨረሻም ሰሞኑን አንዳንድ የፖለቲካ ድርጅቶች በዚህ በተለይም ሰሞኑኛው የምስራቅ ወለጋ አለመረጋጋት ውስጥ ያለውን ችግር ለመፍታት ህዝብን ያካባቢውን ማህበረሰብ ማስታጠቅ እንዳንድ መፍትሄ ያቀርቡ አሉ። እናንተም ዛሬ ባቀረባችሁት መግለጫ ላይ የኦሮሞ ህዝብና ሁነኛ የኦሮሞ ፖለቲካ ድርጅቶች በተቀናጀ መልኩ ራሳቸውን ሊከላከሉ ይገባል የሚል አማራጭ አቀርባችኋልና
ይሄ ራሳችሁን መከላከል አለባችሁ ያላችሁት በምን አይነት መልኩ ነው? በትጥቅ ነው ወይስ በሌላ መንገድ ነው የሚለውን ቢያነሱልን መልካም ነው ብዬ ነው። አመሰግናለሁ። እሺ ላንተ ጀምርና ወደዛ ይሄ ዞሮ በአጠቃላይ የእሷንም የሚሆን ያንተም ቢሆን አጠቃላይ ችግሩ በዚህ ሀገር ላለፉት 50 ዓመታት ይሁን ላለፉት 27 ዓመታት 4 ዓመታት ይሁን ዋናው ችግር የዚህ ሀገር ፖለቲካችን ማሰልጠን ማስተካከል ያለመቻላችን ዋናው ትልቁ ችግር ፖለቲካችን ማሰልጠን ማስተካከል ፖለቲካዊ ችግሮችን ፖለቲካዊ በሆነ መንገድ መፍትሄ መፈለግ ያለመፈለግ ወይም ያለመቻል ከነዚህ የመረጡ ናቸው። ስለዚህ እንግዲህ ምንድነው እኛ በተራጋሚ ስንል የነበረው የፖለቲካ ችግሮችን ፖለቲካዊ በሆነ መንገድ በክብ ጠረጴዛ ዙሪያ ፍቱ ያን የኢህአዴግ መንግስትንም አሁን የብልጽግና ፓርቲንም በተራጋሚ መንግስትን በተደጋጋሚ ስንጠይቅ ነበር። መፍትሄው ከዛ ውጭ የለም። በአንደኛው ክፍለ ዘመን የተሻለ መፍትሄ የለም። የፖለቲካ ችግሮችን ፖለቲካዊ በሆነ መንገድ ከመፍታት ውጭ ሌላው የመንግስት የዚህ ሰብአዊ መብቶች እነሱም ቢሆኑ ብዙ የራቋ ይመስለኝም ያው ችግሮቹን ያደባልቃሉ። አንዳንድ ጊዜ ሆን ብሎ ያደባልቃሉ። አንዳንድ ጊዜ እዛ አካባቢ 3 ታጣቂዎች እንደሚንቀሳቀሱ ይታወቃል። መንግስት ከኦሮሞ ታጣቂ ኃይሎች ጋር እንደሚዋጋም ይታወቃል። እሱን የለም እያልን አይደለም። መንግስት ይህንን ሰላማዊ በሆነ በመደራደር በመነጋገር በውይይት ከመፍታት ይልቅ በኃይል በጉልበት ይፈታለው ብሎ መግፋቱ አሁን የተፈጠረውን አስቸጋሪ ሁኔታ ፈጥሯል። እንዳውም ለራሱ ብቻ ሳይሆን ኦሮሚያ መንግስት ሆነ ማዕከላዊ መንግስት ለራሱ ብቻ መፍታት መጣል ሳይሆን የጎረቤት ያለው ሁኔታም እየታወቀ የጎረቤት ኃይሎችንም ጭምር በመጋበዝ ህዝቡ እንዳውም የነበረው ግጭት ከመንግስትም አልፎ ከሌሎች ኃይሎችም ገብቶበት ወደ እርስ በርስ ግጭትም እንዲሻገር የተደረገ ጥረት አለ። ስለዚህ እኛ ምንድነው በዋናነት መንግስትና የመንግስት ፖሊሲ ነው ይሄን ችግር የፈጠረው። ለምሳሌ ይሄው ከዚህ እልቂት በፊት ድሮ የተወሰኑ ነገሮች ነበሩ። ከሰሜን የተደረገው በደቡብ ይደገም በኦሮሚያም ይደገም እዛ በድርድር እንፈታለን ብላችሁ እዚህ ደግሞ በጦርነት እንፈታለን የሚለው ጫወታ ታሪካዊ ስህተት ነው ብለን ባለፈው ጠቅላላ ጉባኤያችን በመጋቢት ነው ምንም ሁሉ አውድ ስንነጋገር ተነጋግረናል። ያንን ሁሉ እንደገና ደግሞ ይባስ ብሎ መንግስት የፈጠረው ምንድነው በራሱ የሚደገፉ ታጣቂዎችንም አስገብቷል። መንግስት ህጋዊ ታጣቂዎችን ብቻ ሳይሆን ካውንተር ኢንሰርጀንሲ ነው በሚባል ጫወታ በመንግስት የሚደገፉ የሚቀለቡ ኃይሎችም እዛ እንትን ውስጥ እንዲገቡ ተደርጓል። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ እያወቅን ዋናው ጉዳይ ግን መሰረታዊ በሆነ መንገድ የዚህ ሀገር ፖለቲካ ችግር ውስጥ ገብቷል፣ ቀውስ ውስጥ ገብቷል። ላለፉት 50 ዓመታት ከአንድ ቀውስ ወደ ሌላ ቀውስ እንሸጋገር ኖረናል። ይሄ መፍትሄ ማግኘት አለበት ብለን በዋና ተጠያቂነት ይህንን የማስተካከል በህዝብ ሀብት የሚንቀሳቀስ መንግስት ዋናው ሚና። ስለዚህ በሌላው ደግሞ አንዱ ደግሞ ብዙ ጊዜ የምንጠየቀው እነዛን አትነኩም ነው። እየነካን እኮ ነው። እናንተ ተደራደሩ የሚለው እኮ እነሱንም ይመለከታል። ተደራደሩ። የሚገርመው ደግሞ ምንድነው እነሱ እንደራደራለን እያሉ እዛ አካባቢ ይደረጉ የነበሩት እልቂቶች በገለልተኛ አካል እኛም ስንጠይቅ የነበረው ይጣራ በገለልተኛ አካል ማምን እንዳደረገ ይጣራል እያሉ መንግስት በዚህ በገለልተኛ አካል የማጣራቱንም እድል የዘጋው መንግስት ያ ነው ችግሩ።
እኛ አጠቃላይ ፖሊሲያችን በሰላማዊ መንገድ በሰላማዊ ድርድር በሰላማዊ ችግሮች ይፈቱ ግን እነዚህ ታጣቂዎችን በተለይ ወደ ህዝብ እልቂት ደረጃ ያደረሰውን መንግስት በአስቸኳይ በአፋጣኝ ከጎረቤት አካባቢ መጥቶ አላስፈላጊ ምናልባትም ለነገ የሚተርፍ የህዝብ እልቂት እያስከተሉ ያሉትን ኃይሎች የማስወጣቱ በአካባቢ ከሚንቀሳቀሱ ፖለቲካ አጀንዳ ያላቸው ፖለቲካ ኃይሎች ጋር የመደራደር የመነጋገር የመንግስት ሚናና ኃላፊነት ነው ይሄን እንዲወጣ እየጠየቅን ነው ስለዚህ ምንድነው ቅድም አንዱ አነሳው ደግሞ አንድነት የላቸውም ቅንጅት የላቸውም ማዕከላዊ ምንድነው አመራር የላቸውም የሚል አንዳንድ ጊዜ ተረስ ያወሩን ይሰማል ኦነግ እኮ ምንም የሚደባበቅ ነገር ኦነግ እኮ ዶክተር አብይ ከመወለዱ በፊት የተወለደ ድርጅት ትንሽ እንትን አግባብ ባለው መንገድ ብንጠየቅ ጥሩ አንድ የምንሳከሱ የኦሮሞ ድርጅቶች እነሱ ብቻ አይደለም የኦነግ ሊቀመንበር እዚሁ ከተማ ውስጥ እንዳይንቀሳቀስ ተደርጎ እዚሁ ነው ያለው ያ የታጣቂው እጅ አልሰጥም ማለት ብሎ ጫካ ተቆርጦ የቀረው ኃይል ነው እየተዋጋ ያለው እኛም ላለፉት 26 27 ዓመታት በሰላማዊና ህጋዊ ትግልን በሚሆን መንገድ ከአቶ መለስ ጀምሮ ስንከራከር በሀገሪቱ ፓርላማ ከምን ስንጮህ ነበር የተደራዳሪ የኦሮሞ ኃይል አልጠፋም ያው እንደ አቅሚት ፖለቲካው ትንሽ እናምታታለን መሰለኝ እንጂ እነዛም ህዋትን ትግራይ ድረስ ተላልኮ እነሱም ደግሞ ችግር ሲፈጠር አሜሪካ ድረስ ተላልኮ አደራዳሪዎችን አምጥቶ ደቡብ አፍሪካ ኬንያ መደራደር የሄደ የኢትዮጵያ መንግስት እዚህ ሰዎቹ እኮ እዚህ ከአምቦ ምናምን አሉ እኮ ሩቅ አይደለም 7 ኪሎ ሜትር ነው 1000 ኪሎ ሜትር በላይ ምርቅ ህዋት ጋር የተደራደረ መንግስት 7 ኪሎ ሜትር ከሚርቁ የኦሮሞ ታጣቂዎች ጋር አፈላልጎም ቢሆን ምን ብሎ አንዳንዶቹ እንዳውም መንግስት አካባቢም ዘመዶቻቸው አሉ ይታወቃሉ መደራደር አቅቶት አይደለም እንዳውም በፖለቲካ አንድነት ጥያቄ የኦሮሞ አካባቢ ኦሮሚያ አካባቢ ያለው የፖለቲካ አንድነት በተወሰነ ደረጃ ነው ይሻላል ሰው ተደራዳሪ የመጥፋት ሳይሆን 4 ኪሎ የያዘው ኃይል የመደራደር ፍላጎት የማጣት ጥያቄ ይሄ ሊሰመር ይገባል ማለት ነው እንደተለመደው የአባ ገዳም ተብሎ ምን ተብሎ በሀገር ሽማግሌዎች የአባ ቀበኛ ምናምን ባሉ ተብሎ የሆኑ ነገሮች እኮ ድሮ እስከ ትሉ ወለል ነው ምናምን እስከ ነመሮ አካባቢም ድረስ የተገዱ ነገሮች ነበሩ ዋና ጉዳይ ነው ዋና ጉዳይ የፖለቲካ ፍላጎት ማጣቱ ገዢው ፓርቲ ስለዚህ ከነማን ጋር መደራደር እንደሚችልም ያቃል ኦሮሚያ ውስጥ ተሰሚነት ያላቸው ፖለቲካ ኃይሎችን ያቃል ከነሱ ከመደራደር ይልቅ እንደዚህ የሚባል የሆነ ገባል እንደዚህ የሚባል የኮንግሬስ አባል እንደዚህ የሚባል የምናምን አባል ገዝቼ ምን ብዬ እዚህ 4 ኪሎ ትብዬ ፍርፋሪ የሆነ ነገር ሰጥቼ ችግሮችን ይፈታለው የሚለው ማያዙ ነው ትክክል ያልሆነ እሱ በተለይም ሰሜን ላይ የተደረገው ስምምነት እዚህም ሀገር አቀፍ በሆነ መንገድ ሀገሪቷ በአጠቃላይ ሰላም በሚታገኝበት መንገድ መደራደር ያለመፈለጉ ትልቅ ታሪካዊ ስህተትን ብቻ ሳይሆን ከዚህ በኋላ ለሚያልቀው ኃላፊነቱ የመንግስት እሱ መታወቅ አለበት ማለት ተደራዳሪ ጠፍቶ አይደለም ማለት ነው ዞሮ ዞሮ እኮ የሚተኩሱ ሰዎች አሉ የተጣሉ ሰዎች አሉ በሺዎች የሚቆጠር ሰራዊት የሚያንቀሳቅሱ ኃይሎች አሉ እነሱ ያውቃሉ አንዳንድ ጊዜ ቀርቶ እኮ በእንትን ያስተላልፉልና ድምጻቸው በዩቲዩብ በተገዙ ዩቲዩብ ሰዎች እየተገዙ ማነው ሲያስተላልፉ እኮ ይሰማል መንግስት ራሱ ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ተከፋፈሉ እሱ ተረት ብቻውን አይበቃም ይልቁንስ ይህ ሀገር ከንጉሱ ዘመን ጀምሮ አጠቃላይ ከፖለቲካ ቀውስ አልወጣችም
ከአንድ ፖለቲካዊ ቀውስ ወደ ሌላ ፖለቲካዊ ቀውስ ወደ ሌላ ፖለቲካዊ ቀውስ እየተሻገረች ትኖራለች። በጉልበት መፍታት አልተቻለም። ስለዚህ ሰላማዊ መፍትሄ ፖለቲካዊ መፍትሄ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ለሁላችን ስልጣን ላይ ያለው ለሁላችን እና በዚህ ብትመሩ ጥሩ ነው ማለት ነው። ከጥጥቅ ጋር ታይዞ ከየት አካባቢ ማህበረሰብ ማስታጠቅ ለመፍትሄ እሺ አይደለም ጊዜ ደርስባቸዋል እነሱ ይጀምሩ ጥያቄ ካላችሁ ቀጥ አሳጥርና ለጀመረ እንትና ምክንያቱም እነሱ እንጀምሩ ይመስላል። እሺ ራስን መከላከል ነው። እኛ እኮ ኢህአዴግን መሰለ በአፍሪካ በኢኮኖሚ በመከላከያ በቢሮክራሲ በዓለም አቀፍ ዘንድ እውቅና ያገኘ ግዙፍ ፓርቲ አምባገነናዊ ሲሆን አንድ ሽጉጥ አልተኮስንም። እሱን ስንጠል አንድ ሽጉጥ ታፋው አንድ ሽጉጥ አልተኮስንም። ስለዚህ የሰላማዊ ትግል አማራጮች አልበርት ኢንስታይን በስርዓት አስቀምጧል። ወደ 223 ዘዴዎች አሉ። አልተጠቀምንም። የዚህ ሀገር በሽታ ጠመንጃ ወይም ሮኬት ወይም ሚግ ነው የሚፈራው። የሰው ልጅ ለስክሪፕቶ ላስተሳሰብ ቦታ የለው። ለሰው ልጅ ላስተሳሰብ ለስክሪፕቶ ቦታ የለው። ፍርሃቱ ሁሉ እንደተለመደ ነው። ቫሉ አድርገን ያደግንበትን ነው። ኦፌኮ ይሄንስ በሰላማዊ መንገድ አምባገነን መንግስት ይወርቃል ብሎ አምኖ ጥሎታል። ሽጉጥ ሳይተኩስ የመንግስት ፍራቻም ይሄ እናንተም ይሄን አታችሁ አይደለም ካታችሁ ፋይል አገላጡ። የ2008 እስከ 2010 የኦሮሞ ህዝብ ያደረገው ሰላማዊ ትግል። ስለዚህ እኛ ለህዝባችን የምናደርገው ጥሪ ለምሁራኖቻችን ያደረግነው ጥሪ ለዲያስፖራውም ለሀገር ውስጥም ለባለሀብቶቻችን ያደረግነው ጥሪ ለመከላከያው ፖሊሱም ያደረግነው ጥሪ እኛ እያለን እነሱ እያሉ ምሁራን እያለው ወጣት እያለው ዓለምን ማስተዳደር የሚችል ህዝብ እያለው የኦሮሞ ህዝብ እንደዚህ መሸማቀቁ ለሁላችንም በሽታ ነው። ሁላችንም ያስተዛዝባል። ስለዚህ ያለ ነው የሰላማዊ ትግል አማራጮችን አሟጠን እንጠቀምበታለን ነው። የሰላማዊ ትግል አማራጮችን ሁሉ አሟጠን እንጠቀምበታለን። ይሄን ለማድረግ ህዝባችን ከኛ ጋራ ይሁን እንደተለመደው ነው እንጂ ከኛ በላይ እናንተ ስለምታውቁት ነው። ሌላው እኔ እውነት ነው ቀድም ኖርማሊ ብለናል። ኖርማሊ ያልኩት የአስተሳሰብ ችግር ነው። ይሄ አስተሳሰብ ይቀየር ነው። ምናልባት ሰው ጌታውን ያከብራል የሚባለው ነገር እንዳይሆን አብሮ ስለኖሩ እንዴት አብሮ እንደኖሩ ማንን እንደሚመራ ማን የሳይኮሎጂካል አፐር ሃንድ እንዳለው ስለሚያውቁ ከዱሮ ወገኖቻቸው መሪዎቻቸው ጌቶቻቸው ጋር ታርቀው የኦሮሞን ህዝብ ከኦሮሞ ወጥተው ይሄን አይል አንደርማይ ማቅለላቸው ራሱ በእነሱ ዘንድም ይናቃል። ስለዚህ ህዝባቸው እኛ ምንም አላናቸው
ቤታችሁ እውነት ከኦሮሞ ህዝብ ወጥተናል ካላችሁ አማራሮች እውነት ከኦሮሞ ህዝብ ተወልደናል አድገናል የኦሮሞን ህዝብ ጥቅም እናስከብራለን ካላችሁ ማንንም ህዝብ አስፈልጋችሁ የኦሮሞ ህዝብ በአፍሪካ ዘንድ የመጀመሪያ ህዝብ ያለ ነው በዓለም ዘንድ አንድ ማህበረሰብ አንድ ቋንቋ የሚናገር እንደ ኦሮሞ ህዝብ የለም ይሄን ኃይል አድርጎ መጠቀም ይችላል ነበር ስለዚህ ይሄን ስላልተጠቀሙ ነው እኛ ይያል ይሄ ነው እነዛ መሪ ያላቸው እነኚህ መሪ የላቸውም የሚሉት በማወቅ ባለማወቅ ሳይሆን ከአስተሳሰብ በሽታቸው የሚመነጭ አደገኛ አካሄድ ስለሆነ ከሆነም ደግሞ ከማንኛውም ታጣቂ አለ ብሎ ነው ድሮን ያሰማሩ ታጣቂ አለ ብሎ ነው መካናይዝድ ጦር ያሰማሩ ታጣቂ አለ ብሎ ነው ምድር ጦር ያሰማሩ ታጣቂ አለ ብሎ ነው ከአማራ ትጥቅ ወደዚህ ያሻገሩ ታጣቂ አለ ብሎ ነው የሰሜኑን መካናይዝድ ጦር ወደ ደቡቡ ያዞሩት ባይኖርማ ለምን ድሮን ይተኩሳል ባይኖርማ ለምን ሄሊኮፕተር ይተኩሳል ባይኖርማ ለምን ታንክ ይንጋጋል ወለጋና ሸዋማ ለዚህ አለ ማለት እንደዛማ ቢሆን ይዞ ማቅረብ ነበረባቸው ወይም ደግሞ በዱላ ሄዶ መደብደብ ነበረባቸው ወይም ደግሞ በክላሽ ማድረግ ነበረባቸው ስለዚህ መካናይዝድ ጦር ያሰማሩበት ዋና ቁም ነገር የተደራጀ ኃይል አለ እንድል ዓለምም የኢትዮጵያ ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ እንዲገነዘብ ያደረገው መንግስት ነው ስለዚህ አለ አሁን ፈልጉ ፍላጎቱ ካለ ምንድነው እኔ አላበላሽም ግን አንድ ነገር ማስተካከል ህዝቡን ድሮ በሜሶን ዘመን ይመስለኛል የነቃ የተደራጀ የታጠቀ የህዝብ ትግል ያሸንፋል ነበር ሜሶን ለራሱን አልተጠቀመ ቺት ቋራውን እንኳን እንትን ብንል አንድ ህዝብ በተወሰነ ደረጃ ተሰባስቦ ራሱን ለመከላከል ካልሞከረ በስተቀር አይታችኋል ወለጋው መናገር አልፈለገም እንዴት በ21ኛው ክፍለ ዘመን በተቆረጠ አንገት ላይ ሰው ይችላል እንዴት ባንካ ሴንት ብሎ በኢትዮጵያ ታሪክ እኮ በነበረውም እንትን እኮ አንዳንድ ኦሮሞ አካባቢ እኮ የሚደረገው አርካሙራ አርማሙራ አሁን ደግሞ ምንም ሞርማሙራ እድገቱ እንትን ማለት ነውና ህዝብ በተወሰነ ደረጃ ተሰባስቦ አትጨርሱን አትግደሉን ማለት ካልቻለ እየመጣ ያለውን ችግር እያየ ነው ማለት ነው አንዳንዶች እኮ አሁን በአማራ አካባቢ ፋኖ አሰማራን የሚሉ ሰዎች እኮ የጎንደር ፋኖ የምን ፋኖ ወለጋ እየተመመ ነው ያፍናከሩ ምን እናደርግኛ ምርጫ አጣ ህዝቡ ተሰባስቦ ውታውን ምንም ይሁን ባለው አቅም ወደ መከላከሉ ካልሄደ ችግር ነው እሱን ለማመልከት ነው ዝም ብሎ ተመታትኖ መንግስት ይመጣልኛል እግዚአብሔር ያድነኛል ምን ያደርጋል ሳይሆን ህዝቡ ባለው አቅም ተሰባስቦ ተባብሮ ተረጋግቶ ረሃብ እኮ እየገባ ብዙ ቦታ መሬት እየታረሰ ያለ የሚበላውም እየጠፋ ነው ሰሜን እንጂ ለተፈናቀለው ከኦሮሚያ አካባቢ በመቶ ሺዎች የተፈናቀሉ ሰዎች እኮ እርዳታ እያገኙ አይደለም ረሃብ ሲጨመር ደግሞ ቦረና እና ምን አካባቢ ብዙ ሰው ችግር ውስጥ እየገባ ነው እና አጠቃላይ እንትኑ ዝም ብሎ ሰው ተመልክቶ በመሸሽ ብቻ የሚወጣው አይደለም ምክንያቱም ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ስትሄድ እዛ ድረስ ይመጣብናል አጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለው ለሁሉም ጥሪ ያደረገው ለኦሮሞ ህዝብ ለአማራ ህዝብ ለምሁራንም ለሚባሉ መንግስት እየሄዱ የሚዘምሩ የፖለቲካ ኃይሎችም አሉ እነሱ መንግስት እየደገፉ እነሱ ሁላችንም ጫዋታው ይበላሻል ተበላሽቷል ከዚህ በላይ እጅግ በጣም አደገኛ ወደሆነ ሁኔታ ውስጥ አገሪቷና ህዝቦቿ እየገቡ ነው ከዚህ ለመዳን ሁሉም የራሱን መሳሪያውን ያደርግ ለህዝብ ያደርግ አንድ ማህበረሰብ ማስታረቅ ነው ይችላል አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ታጣቂ ኃይልን ለመከላከል ራሳቸውን ዲፌንድ እንዲያደርጉ ማህበረሰብ ማስታጠቅ እንደ መፍትሄ ያቀርባሉ
ይሄ እጅግ በጣም የተሳሳተ ኃላፊነት የጎደለውና በሰላማዊ መንገድ ታገላለሁ የሚል ከተማ መሃል ቁጭ ብሎ የፖለቲካ እንቅስቃሴ የሚያደርግ ፓርቲ አካሄድ አይደለም። የዜጎቹን ደህንነትና ሰላም የመጠበቅ ግዴታ የመንግስት ነው። ህገ መንግስታዊ ግዴታ አለበት። ያንን ግዴታ መወጣት መቻል አለበት። አንደኛው መወጫ መንገድ ለጦርነት የሚጋብዙ የፖለቲካ ችግሮችን ፖለቲካዊ መፍትሄ በመስጠት ወደ ሰላም መድረክ እንዲመጣ ማድረግ ነው። ከዛ ባለፈ ማህበረሰብ ሰላማዊ ዜጎች ጦርነት ውስጥ እንዲገቡ ማስታጠቅ ማለት ፍጅት እንዲቀጥል ተጨማሪ የእርስ በርስ ጦርነት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲስፋፋ የሚያደርግ እጅግ በጣም የተሳሳተ ምክረ ሐሳብ ነው። አገርን ሊያፈርስ የሚችል አጠቃላይ ኢትዮጵያን እሳት ውስጥ ካሁን ካለችበት እሳት ውስጥ የበለጠ የከፋ እሳት ውስጥ የሚከታት የተሳሳተ ምክር ነው። ይሄ መታረም መቻል አለበት። እነዚህ አይነት ሐሳብ የሚያቀርቡ ሰዎችም እጅግ በጣም ሊያፍሩም ይገባል። በአገሪቱ ሰላም እንዲወርድ ሌላ ጦር መሳሪያ ማስታጠቅ እጅግ በጣም አደገኛ ነው። ጦርነት የሚስፋፋው የጦር መሳሪያ በግለሰቦች እጅ በስፋት ሲገባ ነው። ያንን በተቻለ መጠን ጦርነት የጦር መሳሪያ ከግለሰቦች እጅ እንዲወጣ ማድረግ እንጂ ተጨማሪ የጦር መሳሪያ ወደ ግለሰቦች እጅ እንዲገባ ማድረግ ሌላ ጃንጃዊት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲፈጠር ሌላ ቦኮ ሐራም ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲፈጠር የእርስ በርስ ጦርነትና የዓለም አቀፍ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዲስፋፋ የሚያደርግ ስለሆነ እጅግ በጣም ተቀባይነት የሌለው አሳፋሪ ምክረ ሐሳብ ነው እንላለን። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን በተመለከተ መንግስት የተሳሳተ ፖሊሲ እየተከተለ ነው የሚል እምነት አለ። በዋናነት ይህ የተሳሳተ ፖሊሲ ቡድኑን እንደ ቡድን ድርጅቱን እንደ ድርጅት ታጣቂ ኃይሉን እንደ ታጣቂ ኃይል ሳይሆን እንደ ተራ ሽፍታ የመቁጠር ታጣቂዎቹንም የፖለቲካ ኃይሎችን ኮኦፕት አድርጎ የተወሰኑ በፍርፋሪ የሚያድሩ የፖለቲካ ኃይሎችን ኮኦፕት አድርጎ ወደ ራሱ ለማምጣት እንደሞከረው ባገዳዎችን ሽማግሌዎችን በመላክ ታጣቂ ኃይሉን እንደ ታጣቂ ኃይል እንደ ድርጅት ሳይሆን የታጣቂ ኃይሉ ወታደሮችን ወይም ደግሞ የታጣቂ ኃይሉ አባላትን በግል ለመሳብ የሚደረግ ጥረት ነው። ይህ ስህተት እጅግ በጣም ስህተት ነው። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እነሱ እንደሚሉት ሳይሆን በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ቀበሌዎችን ተቆጣጥሮ መንግስታዊ አስተዳደር አካላትን አፍርሶ አባሮ መሬት ተቆጣጥሮ ግብር እየሰበሰበ ያለ ኃይል ነው። እነሱ እንደሚሉት መንደር ውስጥ እየሄደ ሰው የሚገድል ሽፍታ ሳይሆን የራሱ ዓላማ አለኝ ብሎ እየተንቀሳቀሰ ያለ ኃይል ነው። ከዛ ኃይል ጋር መነጋገር ያለ መፈለግ ካልሆነ በስተቀር ይሄንን ኃይል አናንቆ መሄዱ እኔ ምናልባት ተጨባጭ መረጃን መናቅ ተጨባጭ መረጃን ማጣጣል ካልሆነ በስተቀር መሬት ላይ ያለው እውነታ እነሱ የያዙትን አቋም ተቃራኒ መሆኑን ማየት ያስፈልጋል። ምናልባት የብልጽግና መንግስት እንደዚህ አይነት አቋም የሚይዘው ለኦሮሞ ህዝብና ለኦሮሞ ፖለቲካ ኃይሎች ያለው የንቀት አመለካከት፣ ሁለተኛ ደግሞ ኦሮሚያ ቤታችን ነው ከሚል የተሳሳተ እሳቤ ልክ እንደ ህወሓት በማንኛውም መልኩ ኦሮሚያ ውስጥ ሌላ ተቀናቃኝ የፖለቲካ ኃይል ሊኖር አይገባም ከሚል የተሳሳተ እሳቤ የመነጨ ይመስለናል። ይህ ደግሞ አሁን ድረስ ለ4 ዓመታት ተሞክሯል። በአንድ ሳምንት ሸኔን ቁጥጥር ስር አውለን ለህግ እናቀርባለን ሲባል ነበረ፣ አልሆነም። በ2 ሳምንት ተባለ፣ አልሆነም። በ1 ወር ተባለ፣ በ3 ወር ተባለ፣ 4 ዓመቱ ነው። ይሄንን ችግሩን አምኖ ወደ መፍትሄው ከመሄድ ይልቅ አድበስብሶ ለማለፍ የሚደረገው ጥረት ሀገሪቱንም ህዝቡንም ለአልተፈለገ አደጋ አጋልጧልና የፖሊሲ ማስተካከያ ይፈልጋል የሚል መልእክት ነው እናስተላልፈው። እናመሰግናለን። ኦኬ